Bariisoo jedhamu. Hojiin kan kee maalidha? Hojiin kiyya caammaa qulqulleessuudha. Jalqaba addunyaa kanarratti wanni ishiif kenneef deessetoo taatee carraa kana Badhaasti. haadha kooti. Haadha koo badhaafte. Guddina kiyyaanaaf eegee Nama jaallattu badhaafta jechuudha. Namni kun Naaf kenname nama oolmaa addaa naaf ta'e. Hojii gaarii waan hojjeteef. ashamaa nageenyi badhaadhaa bakka jirtanitti nagaan waaqaa isiniif haa ta'u. Adhaa sagantaa tokko qabadhee gara uummataatti ba'ee jira. Gaafii tokko qabadhee ba'ee jira. Gaafiinis maali warra jedhaataniif gaafiin akkas jedha. Carraa tokko sii kennanii nama tokko badhaasi osoo siin jedhanii eenyuun badhaastaa jedha. Carraa tokko sii kennanii nama tokko badhaasi osoo siin jedhanii eenyuun badhaasta. Carraanis kasii kennamu tokko namni ati badhaastus tokko eenyuun badhaasta. Isin hundumti keessanuu yaada keessan nu kaa'a. Namoota baay'ee gaafii kana gaafannee jirra. Namootni baay'eenis gaafii kanaaf deebii garaagaraa nu kennanii jiranii. Deebii kanaaf ammoo eenyu sirriin ka jedhu isin yaada keessan komentii jalatti nu kaa'a. Isinis ammoo akkasuma deebii keessan komentii jalatti nu kaa'a. Guddaa galatooma ulfaadha. Sagantaan kun yoo isinitti tole jedhee yoo isin gammachiise ta'e yoo irraa baranne jettanii subscribe, share, like godhaatii nu hordofaa haga dhumatti nu daawwadha. Waan nu daawwattaniifis guddaa galatooma. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan jiraadha ulfaadha. Maqaan koo Ashannaa fi Qabatoo jedhama. Gaafii tokko si gaafadhu gaafii kanarratti carraan tokko si kennameeti nama tokko badhaasi yoo isin jedha eenyuun badhaasta? Harmeetoo. Harmee kan kee badhaafte jechuudha. Harmeen kan kee maal waan si taate badhaafte? Harmeentoo carraa jalqaba addunyaa kanarratti wanni ishiif kenneef deessetoo taatee carraa kana agarratti kana geessee akka hojjedhu akka maal jedhu akka sadarkaa kana nagaa ishiidha waan ta'eef kanaaf ishii badhaasa jalqaba. Carraa tokkoffaa ati qabdu harmee koo badhaasa jechuudha. Baay'ee guddaa galatoomi. Namoota harmee ofii hin kabajne, namoota harmee ofii hin jaalanne ergaa akkamii dabarsita? Namoota harmee ofii hin jaalanneef namoota harmee ofii hin kabajneef ishiin deessoo waan taateef yoomillee ishiin kabajamuu qabdi, jaalatamuu qabdi, kabajaa guddaa qabdi ergaa kana dabarsaaf. Ayyee duraan dursitee waan eeyyamamaa taateef guddaa galatoomi. Qajeelumatti gara gaafii kennaa seenaa. Carraan tokko sii kennamee nama tokko badhaasi yoo isin jedhan eenyuun badhaasta? Nama jaalatu. Nama jaalattu badhaasta jechuudha. Namni kun nama oolmaa akkamii si ooleeru jettee badhaafta? Nama oolmaa baay'ee naaf oole. Rakkoon illee haa ta'u, gammachuun illee haa ta'u, yaadan illee haa ta'u nama kana badhaasuu barbaada jechuudha. kana badhaasa. Namni kun nama hundumaa si taraa jechuudha. Nama hundaa naa ta'a. Maaliifuu yaadan illee na deeggaraa, rakkinaan illee na deeggaraa. Ayyee. Waan maraan waan na deeggaruuf. Nama kana badhaasta jechuudha. Ayyee guddaa galatoomi. Nama tokko badhaaste ta'a. Nama badhaaste kana ammoo nama yaadaan badhaaste kana ammoo qaamaan argitee akka badhaastu abdii guddaa qabna. Guddaa galatoomi ulfaadha. Waan eeyyamamaa taatee akka gaafii si gaafannu waan nu gargaarteef guddaa galatoomi. Mee maqaan kan kee eenyu haa jennu? Maqaan kiyya Midhaasoo Soojjatoo jedhama. Midhaasoo jedhama jechuudha. Ayyee gaafii tokko si gaafadha. Yoo eeyyamamaa taate ammas gaafii tokko si gaafachuu barbaada. Eeyyamaadha jechuudha. Eeyyamamaadha. Ayyee gaafichin tokko qofa filannoon si kennamu tokkocha qofa. Gaafii kana itti yaaddee kan deebisuu dandeettu ol ka'ee deebisuu hin dandeettu. Carraan tokko sii kennamee nama tokko badhaasi osoo siin jedhamee eenyuun badhaasta? Carraa tokko qofa sii kennama. Badhaasii siin jedhamee sii kennama eenyuun badhaasta? Carraan tokko naaf kenname nama oolmaa addaa naaf ta'e. Nama oolmaa addaa naaf ta'e waan inni badhaafamuu qabu waan raajii irra qabu san yoo qabaate badhaasuu qaba kan jedhu san qofa badhaasa. Ayyee nama oolmaa addaa hin san qofa badhaafta jechuudha. Namni oolmaa addaa naa ta'e jettee ati yaadu sun nama akkamiiti? Nama fakkeenyaaf badhaasa jedhee kaayyeffadhe nama yaada koonaa guutu. Fin kennaa akkuma itti fuufetti obboleessi kennaa nama oolmaa tokko naa oole saniin galateeffatuu barbaada yookiin naa oole jettee oolmaa addaa naa oole jetteetta oolmaa akkamii si oolteetti oolmaa kanaaf ammoo akkamitti galateessuu barbaada nama kana? Eeyyee namni oolmaa addaa naaf oole jedhee ani dubbadhu akka waliigalatti namni haadha naaf ture jiru haadha kootiif isiin oolmaa addaa hamma sadarkaa kanaatti kan na baaftee na guddifte waan ta'eef
haadha kootiif oolmaa haati kiyya oolmaa dawana olteef isiidhaaf badhaasni koo gizee kamiyyuu gizee humna qabadhe waan wayii hojjedhes hojii irratti illee ta'u waan biraallee ta'us humnaa illee ta'u waan biraallee ta'u badhaasni isiidhaaf naaf eegama waan ta'eef kanaaf isiin addas bakka jirtutti ulfaattuu galanni isiif. Ayyee akkuma obboleessi keenya tokko kaasu yaaletti kan badhaasuu qabullee kan badhaafamuu qabdullee haadhaa jetteetta. Akkuma beektan hundumti keessanuu haati jalqabarraa qabdee garaa nu baatee nu guddistee galma akka gennu nu gootee jirti. Anam asirratti gaafii tokko si gaafadha gaafii bareedaa fide. Atini haati tantee si barsiiftee kam naannootti nu beennu garigariin marga hamtee kabarsiiftutu jira garigariin quraan qochee gurgurtee kabarsiiftutu jira isaan kanniniif ati ammoo nama akkanaa kanniniif nama haadha akkanaa qabu kanniniif dhaamsa kamii dabarsitaaf? An dhaamsi namni harkaa haadha keessan isiin argattis dhabdes jettanii yeroo waa argattanis yeroo dhabdanis ishee bira lufinaa yeroo hundaa isii gaafataa nagaa ishii gaafataa kunuunsa isii godhaa maaliif kunuunsi isii barbaachisa. Sadarkaa nu geessitee sadarkaa nu deettee sadarkaa waan ta'eef hojii sadarkaa humna qabnu kanaan nu geessitetti isiin ammoo isii deemnee isii gargaaruu qabna waan ta'eef ishiidhaaf gargaarsa guddaa fi baay'ee isii bira dhaabbachuu gaafata. Rootiin haadha teessan yookiin ammoo maatii keessan baadiyyaatti dhiiftanii jireenya magaalaa eegaltanii warra keessan warri oduu hin qabne oduu qabaadhaadha. Haati daawwitiidha. Obboleessi keenya kaasaa jiru. Haati teessan wantoota baay'ee gootee isin guddiftee isin geettee gitti. Galma kana ammoo waaqaa gaditti kan isin gahe isii waan ta'eef isii bira dhaabadhaa jedha guddaa galatoomaa ulfaadha. Galatoomaa isinillee. Dursiitii maqaa kan kennuti. Maqaan kee Dambushee Shanachaa jedhama. Dambushee Shanachaa jedhama. Hayyee dhaabattee nu dubbisuuf kan keetiif guddaa galatoomi. Gaafii tokko si gaafadhaa gaafii kanaaf eeyyamamaa taate ammoo eenyu nuun jedhu. Hayyee gaafichi akkas jedha carraan tokko sii kennamee nama tokko badhaasi osoo siin jedhanii eenyuun badhaastaa jedha. Nama tokko badhaasee onaan jedha. Carraanis tokko gaafiinis tokko. Haadha tiyya badhaasa. Haadha tantee badhaasta. Haati tantee siif maali? Haati tiyya naaf waa hunda. Waan hundaa jechuudha. Haati tantee waan hunda waan taateef hin badhaasta jechuudha. Haadha tiyya badhaasa bakka asii namni naafuu hin jiru waan argadhe oduu naaf kennan ofirra dabarsi kennan jedhanii haadha tiyyaa kennan. Hayyee asuma irratti warroota haadha ofii hin kabajaniif warroota haadha ofii hin jaalanneef warroota haadha ofii hin badhaasneef maal ergaa akkamii dabarsitaaf? Namoota haadha ofii hin badhaasne fakkeenyaaf namni dhugaa yoo muka yaadu ta'eeyyuu namni haadha ofiititti garaa jabaatee haadha ofiitiif iddoo hin qabne namummaa hin qabu. Namummaa hin qabu. Akka jeneraalii wanti an jedhu akkasii haadha ofiitiif oduu yaadanii bakka hundaayyuu amma nama waan biraati iddoo kennuurra haadha ofiitiif oduu iddoo kennanii dhugaa waaqarrattis lafarrattis jaalatamaa ta'an. Haati jechuudha. Hayyee akkasuma immoo namni haadha ofii kabaju namni haadha ofii jaalatu immoo umriin isaas dheerata. Umriin dheeraa gammachuu jiraata. Waa baay'ee wanti haadhaa wanti isa kan jiru jechuudha. Guddaa galatoomi. Hayyee. Gaafii tokko si gaafadha. Gaafichis akkas jedha. Carraan tokko sii kennamee nama tokko badhaasi osoo sin jedhanii eenyuun badhaasta? Haadha kooti. Haadha koo badhaafta. Haadha kan kee kana maaltu waan taateef badhaafta? Waan deettee hanga kanaan nageetteef. Waan deettee hanga kanaan si geetteef. Maal fasii gootee itti haati tantee? Ji'a 9 guutuu haadha garaa isaa ishee keessatti waan nabaatteef isheen waan jaaladhuuf isheen badhaasa. Kanaaf addunyaa kanarraa wanti ati badhaasuu dandeettu haadha tantee qofa jechuudha. Hayyee guddaa galatoomee wanti badhaafamuu qabullee haadha qofa guddaa galatoomee. Abbabee Bariisoo jedhama. Abbabee Bariisoo jedhama. Hojiin kan kee maalidha? Hojiin kiyya caammaa qulqulleessuudha. Kanuma. Hayyee caammaa qulqulleessuudha. Gaafii tokko si gaafadha. Gaafii kanaaf yoo eeyyamamaa taate jette gaafii tokko si gaafadha. Hin danda'a. Hayyee carraan tokko sii kennamee nama tokko badhaasi yoo sin jedhan eenyuun badhaasta? Namni ani badhaasu maamila kiyya keessatti nama jiruuf jireenya kiyyaa fi jijjiirama guddaa shoora guddaa taphatu keessaa nama tokko nan badhaasa. Nama tokkoon badhaasa jechuudha. Hayyee addunyaa kana irratti namni ati badhaasuu dandeettu maamila kan kee qofaadha maamila jechuudha. kiyya duwwaa. Hayyee guddaa galatoomi ulfaadhu galatooma. Hayyee eeyyamamaa taate jettee eeyyamamaadha. Hayyee eeyyamama. Eeyyamamaadha jechuudha. Hayyee guddaa galatoomi qajeelumatti gara gaafii kiyyaatti seenaa. Carraan tokko sii kennamee nama tokko badhaasi. Carraan tokko sii kennameeti addunyaa kanarratti carraan tokko sii kennamee nama tokko badhaasi yoo sin jedhanii eenyuun badhaasta? Ani addunyaa kanarratti carraan naaf kennamee nama tokko badhaasi yoo hin jedhame
nama mana bareedinaa rifeensa dhiiraa hojjetu badhaasa jedhee yaada. Nama bareedina kiyya naaf eegee mana rifeensa kiyya yookiin rifeensa namaa hundaa bareedina namaa eegee isaaniif sirreessu badhaasuu barbaada akka kiyyatti. Hayyee namni bareedina kan keessi eegetu addunyaa kanarraa siif isa tokkoffaadha jechuudha. Akka an yaadutti. Akka ati yaaddutti. Gaaffii tokko si gaafadhuuti. Hayyee. Haati jirti, haati manaa jirti. Isaan kanneen si caalu jechuudha isaan. Isaan na caalanii odoo hin taane haadha jechuun yeroo hundaayyuu haadha namni hundinuu hin jaalata. Namni haadha jibbu hin jiru. Ammoo addunyaa kanarratti kan akka kootitti akka nama osoo hin taane akka kootitti nama bareedina kiyya yookiin qulqullummaa kiyya naaf eegee rifeensa kiyya yookiin rifeensa jechuun ilma dhiraatiif bareedina isa jalqabaatu waan ta'eef nama qulqullummaa rifeensa kiyyaa na eegee na bareechisu badhaasuu qabaa jedhee waan murteessuuf. Waan murteessu jechuudha. Mee maqaan kan kennu jedhama? Waradaa jedhama. Waradaa jedhamta jechuudha. Illee maqaan waradaa obboleessan qaba. Mee gaaffii tokko si gaafadha. Gaafichis akkas jedha. Carraan tokko sii kennamee nama tokko badhaasi osoo siin jedhanii eenyuun badhaasta? Haadha. Haadha tantee badhaafta jechuudha. Haati tantee maal fa'a si oolteetti? Oolmaa kamii si oolteetti? Isiin yeroo daa'ummaarraa ammoo yeroo namni tokko nama jibbuu danda'a yeroo fincaalummaa kanaarra isaarraa waan namni gargaree nama jibbuu hin jiraamte haati ammoo hin jibbitu. Isa kana ammoo agootee kana hunda keessa na dabarsite na guddifteef haadha tiyya qofa jaalachuu danda'a. Hayyee addunyaa carraan tokko sii kennamee nama tokko badhaase addunyaa kanarratti yoo jedhame eenyuun badhaasta? Isa jedhuudha. Ammas obboleessa keenya tokko gaafannee kaanee walitti deebina. Obboleessa kiyya nagaa akkam jirta? Nagaa jirtu? Gaariidha. Gaarii. Hojjetaarraa mana rifeensaa keessa kun hojjedha. Yaa mana rifeensaa Salaam jedhamu kana akka argitan as keessatti hojjedha. Hojjetaa as keessa. Tokko si gaafadha. Gaaffii tokko gaaficha kana immoo itti yaadee deebifta. Carraan tokko sii kennameeti nama tokko badhaasi yoo siin jedhanii eenyuun badhaasta? Dhugaadha. Gaaffii bareedaa akka kiyyattan carraa akkanaa yoo naaf kenname yaa'u haati tiyya baay'ee naaf oolmaa guddaa waan qabduuf carraa tokko argadhe kana keessatti oolmaan isii baay'ee guddaa waan ta'eef waan ta'eef ani carraa tokko qabu kana haadha kootiif nan kenna jedha carraa. Haadha kiyya badhaasuu barbaada jechuudha.